Kun sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Hagayya 25 bara 2014 harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamuun qophii sagalee qeerroo. Qophiin sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa darbu yeroo kana eegalee jira. Qophii sagalee qeerroo waliinis aan urjii sabaati. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee qeerroo guyyaa har'aa keessatti akkuma beekamu jalqaba irratti oduu isiniif dhiyeessina. Ittaansuudhaan immoo qophii addaa shira diinaa irraanuuf injifannoo galmeessuun yoona kan jedhu isin biraan geenya. Duraa duubaan akkuma qophiilee keenya isin biraan ga'aa jirru kana malees wallee warraaqsaa kan wallisaa Haayiluu Kitaabaa isiniif dhangalaasna. Itti bohaaraan afeerraa keenya. Qophiilee hafaniif jaal hariiroo jorgoo waliin turaa. Hangafoota oduu. Magaalaa Ambootti diddaan barattootaa jabaatee itti fufee barattoonni 53 madaa'anii 230 hidhaman. Humna ittisa wayyaanee keessatti walitti bu'insi dhalachuun dhagahame. Magaalaa Fincaa'aa keessatti wayyaaneen sakatta'insa jabaa gochaa jirti. Godina Iluu Abbaa Boraa keessatti abaa'oodha jechuun wayyaaneen ilmaan Oromoo hidhaatti guuraa jirti. Oromoo Gujii fi Booranaa walitti buusuuf wayyaaneen xaxaa jiraachuun saaxilame kan jedhan hangafoota oduuti. Babal'ina oduuf jaal tokkicha murteessaa. Godina Shawaa Lixaa magaalaa Ambootti diddaan barattootaa jabaatee itti fufaa jira. Barattoonni kun Oromiyaa dabarsinee hin laannu aadannoo jedhuun kan wayyaanee dura dhaabbatan yoo ta'u, uummanni keenya otoo jumlaan hidhamuu, qe'ee qabeenya irraa buqqa'uu, ajjeefamuu, gara dabarfamuu, barnoota irraa ari'amuu, doorsifamee walgahii wayyaanee taa'uun hirmii nyaachuudha jechuun fincila diddaa garbummaa walirraa hin cinne gaggeessuun sirna wayyaanee dura dhaabbachaa jiru. Akkaataa kanaan barattoonni hedduun hidhamanii hedduunis akka malee reebamanii madaa'uun isaanii beekameera. Walumaa galatti barattoonni 230 lola gaafa guyyaa hagayya 23 bara 2014 ooleen kan hidhaman yoo ta'u, isaan kana keessaa barattoonni 53 akka malee reebichaan miidhamuun isaanii ifa ta'eera. Isaan garmalee madaa'anii wal'aansa malee galma mootummaa magaalaa Ambootti argaman keessaa barataa Lammii Tafarraa, barataa injiinaringii waggaa 4ffaa, barataa Firaa'ol Ajjamaa, injiinaringii waggaa 3ffaa, barataa Firaa'ol Ayyaanaa, injiinaringii waggaa 3ffaa, barataa Abbush Fiqaaduu, injiinaringii waggaa 2ffaa, barataa Girmaa Caalaa, seera waggaa 3ffaa, barattuu Meetii Nagarii hedduu kan miidhamte, barattuu Leensaa Haayiluu reebicha guddaan kan irra gahe, barattuu Obsee Lalisaa, barattuu Elizaabeet Laggasaa reebichaan ilkaan 2 kan irraa cabe keessatti argamu. Haaluma wal fakkaatuun Jimmaa, Mattuu, Adaamaa fi Gimbittis fincila diddaa garbummaa barattootaa kun itti fufee jiraachuun addaateera. Humna ittisa wayyaanee kan karaa kaabaa keessatti walii galteen dhibee walitti bu'aa akka jiran ifa ta'eera. Sababni walitti bu'iinsa kanaas Tigiroonni olaantummaa leellisuu barbaaduu isaaniitiin akka ta'es saaxilameera. Humna waraanaa wayyaanee keessatti erga Saamooraan gadi dhiibamee jalqabee rakkoon dhalachaa dhufuun beekamaadha. Godina Horroo Guduruu aanaa Abbaay Coomman magaalaa Fincaa'aa keessatti wayyaanonni sakatta'insa jabaa gaggeessaa jiru. Kunis sababa uummanni walgahii isaanii bahuu dideef waan abdattan qabdu jechuun shakkanii ta'uun beekameera. Barataa Biqilaa Balaay rasaasa wayyaaneen rukutamee ajjeefamuun yaadannoo dhihoo hin dagatamnedha. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Cooraa keessatti faashistii wayyaaneen ilmaan Oromoo hedduu isin qeerroo adda bilisummaa Oromooti jechuun julmaan hidhaa jiraachuun ishee beekameera. Isaan kana keessaa barataa Muzammil Ahimadi fi Taarikuu Biqilaa kan jedhaman barattoota kolleejjii Mattuu irraa eebbifaman keessatti argamu. Gama biraatiin godina Booranaa aanaa Miyoo, Sololoo fi Moyyaaleetti hongeen akka malee hammaatee uummata miidhaa jiraachuun beekameera.
Hongeen kun keessaafuu loon hedduu fixaa jiraachuunsaa addaateera. Wayyaaneen piroojeektii bishaanii hedduu uummata Booranaaf akka galchuuf teessu akka jabaa holola oofaa turte. Akkasumaan hafuun isaa ni yaadatama. Achuma godina Booranaa keessatti saamiinsa warqee Allaamuddiniin gaggeeffamaa jiru uummanni shaakkisoo dura dhaabbachaa jiraachuun mirkanaa'eera. Hojjettoonni warshichaas finciluun isaanii ifa ta'eera. Shira diinaa irra aanuuf tokkummaadhaan injifannoo galmeessuun yoona. Mootummaan abbaa irree faashist wayyaaneen toftaa isheen ittiin umrii ishee dheereffachaa turtee fi itti jirtu keessaa isaan gurguddoon Oromiyaa daangaa biyyoota ollaa wajjin akka walin tuyne saboota biroof kennuun saba Oromoo fi saba kaan walitti buusuu qabsaa'ota ciccimoo Oromoo keessatti hoggansaaf dhalatan maqaa balleessuun Oromoo hogganaa dhabsiisuu yookaan kaannisa mootii hin qabne taasisuu Oromoo fi Oromoo jidduu tokkummaan akka hin jiraanne amantaa fi lagaan qoqqooduufaati. Akkuma hundi keenyiyyuu beeknu mootummaa wayyaanee ta'e jettee Oromoo fi Sumaalee, Oromoo fi Affaar akkasumas Oromoo fi Benishangul Gumuz wal nyaachisaa turteetti. Kanas gochaa kan turtee fi saboonni tokkoomanii akka humna hin godhanne ta'uun irratti dammaqamaadha. Oromoo isa godina tokko isa kaan irratti kakaasuun isa amantii tokko amantaa biraa irratti kaasuun akka sabni Oromoo wal qoqqoodee tokkummaa dhabu gochuuf hojjetaa jirti. Yeroo har'aa keessaafuu Oromoo Booranaa fi Oromoo Gujii ilmaan abbaa tokko walitti buustee dhiiga dhangalaasisuuf kuftee ka'aa jirti. Achuma Boorana keessatti Booranaa fi Gabraas walitti buusuu irratti argamti. Kun toftaa dullachaa fi kan abbootiin isaanii qabatanii asiin gahan Oromoo adda addaan qoodanii wal wallaalchisanii saba tokkicha maqaa garagaraa moggaasaa turan qabattee ijibbaata ishee hin baafne gochaa jiraachuu hubanna. Oromoon yeroo har'aa saba muuxannoo qabsoo kuufachaa as gahedha. Saba tarsiimoon qabsoosaas sadarkaa amansiisaa irra gahee jirudha. Saba oomisha diinaa ittiin fayyadamnu jedhee walii galee bakka tokkotti ugguruu dandahee fi humna isaa agarsiisaa jirudha. Saba yeroo Oromoon inni bahaa tuqamutti inni dhihaa dhiigu saba lubbuusaa caalaa wal jaalatudha. Uggurri warshaa biiraa Baddallee irratti taasifamee milkaa'ee fi barattoonni yuunivarsiitiilee Oromiyaa hunda keessatti argaman ragaa dhugaa kanaati. Oromoon yoomiyyuu waliin falma, waliin dhiiga, waliin dhiigsa. Fedhaa fi hawwii tokkicha wal fakkaatus qaba. Cunqursaan isaas tokko, kaayyoon isaas, gaaffiin isaas tokkoo fi tokkodha. Gaaffii abbaa biyyummaati. Bilisummaa sabaa fi walabummaa biyyaati. Kanaafuu yeroo har'aa diinni diina caalu nama ilmaan Oromoo amantaa fi lagaan addaan qoodudha malee kan biraa miti. Minilik darbeera. Har'a diinni keenyi hangafni wayyaanee ishee saba keenya qoqqooddee wal nyaachisuun umrii bittaa ishee dheereffachuuf ifaajaa jirtudha. Kana beekuun Oromoon tokkummaa isaa yeroo kamiyyuu caalaa cimsachuun bakka tokkotti ka'ee irree isaa gamtaan diina isaatti agarsiisuu qaba. Umriin wayyaanee gabaabbatee jira. Shira diinaa irra aanuuf tokkummaa cimsanii injifannoo galmeessuun yoona. Gadaan gadaa bilisummaati. Injifannoo uummata Oromoof qeerroo bilisummaa hagayya 25 bara 2014. Sugan tudu embada male Bole ramo bale rambaka Koni do fe sati do kata Bole ramo
rambakata Koni dufe satti dokata Ya gurgurtu bolla kan kotata Bale namo bole rambakata Koni dufe satti dokata Ya gurgurtu bolla kan kotata Kadike Turi kulkulesa Gapi sena jala Dafati obasa Arki kadike Turi kulkulesa Gapi sena jala Dafati obasa Loli kurbe Asika di tarre oromo bale tikala Nabira nabini korma koko wachilola Karmam si bargate dabate konga chanake Yafa birmanu Yero sugai asika di tare oromo bale tikala nabira nabini korma gogo wachilola karmam si bargate nabade goga chanake yafa birmanu apada yero sugai yamure Qophiin sagalee qeerroo guyyaa har'aa kanumaan raawwata. Qophiilee taanutti hanga walitti deebinutti nagaan tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.